Nageenyi fi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Nagaa keessan ani nagaa kooti. Har'a maal isinitti agarsiisu barbaadee dhufe uffatamee yeroo cidhatti deema jedhee waan ta'eef akkam qopheeffadhee maal akka fakkaatu filannoo keessaniin immoo isin isa tokkoffaarra jiru, isa sadaffaarra jiru, isa shanaffaarra jiru bareedduudha jettanii isinis immoo yaada naa kennitu. Yeroo baay'ee filannoo kootiin deema caalatti waan namni filate sirma yeroo baay'ee jaaladhu. So har'a isin agarsiisa waliin deema kan hin jedhee uffata aadaas haa ta'u uffata kamiyyuu haa ta'u kanan hin deema yeroo sana duras haa ta'u sana cidha boodas kana kanaan hin deema kan hin jedhee isin agarsiisa. Isumaan keedherraan ka'a nafaana tura. ተጀመረ የደጋ ተጀመረ በነገራችን ላይ ኢፍቲና ዲዴ የሆነ ብቻዋን ነጋደሱ ወላሌ መንከስ ባየ ይፈዱ ጋዋቀዮ ጋር ራምፑል ለማቲፋ ዲፍላይቲን ኢለ ለማቲፋ ጅራ ኡፈተራ ገዲ ዋንተ በልበል በና ወስቆቲን በና ብቻ ሚሊ ጀለሙላቱ አኔ ሁንዱማ ፉል ጎዴስኒ ተገርሲሱ በረባዳ ፈከኛ ያው ቃሎ ዳኒን ቤክቱ ጫማ ከናፋና ታውቀባ ያው ፈተዴራ ዋንተይፍ ያው ሚሉ ፍለታችሁራ ቦርሳን ላይ ቡኒዳ ዮ ቢፈሰና አብደን ጀቹራ ቢፈፈትቻ ሰነቀጥ ከኘሬው አብደን እሺ ከነፈካታ ማታ ፌታን ገድሱ ዮኪኒ ሞ ሆልቀቡ እንደንዳማ ያው ነፋሽኒ ሀዳው ያው አኒ ማታቆ ሚጨደትን እንገደስ አንስ ሚጨደ ከሱማ ኩኩበሰ ሂከቱ ማን ፍለዩ ሲተገርሲሳ ጅራም inni kun uffata baay'ee waaw tokko yaw qalleena kootee haa ta'u malee baay'ee bareedu tokko iddoo waamicha iddoo bakka yoonu bareedudha caamaasaa kana faana mataan gadi dhiifamee toon taane uffata kana faana ol qabdanii yoona dizaayinii bareedu wayitiin jechuudha gadi dhiistanii toon taane shurrubbaa gadi dhiistanii toon taane ol qabdanii jechuudha isaan baay'ee bareedudha duubaan xiqqoo dheeraadha lafa harkisaa fuulduraan garuu faashinuma isaati kanaaf caammaa dheeraa barbaachisaa foonis barbaachisaa warra furdina tosmaja nizum je kanin kecha jiran mulata garu faashiniidhaan jira pilaastikiin waan ta'eef isa fayyadamuu dandeessu gadi harkisuu dandeessu nizum je gaggaragalchaa waan jiruuf malee normaal dhokkachuu qabadu bani dhokkachuun danda'ama gadi harkistu injiramoon fanni adiinis yoo uffattan baay'een beekamu jechuudha boorsaa adii faana sin barbaachisa yoo uffanna adii waan ta'eef ጫማን ጉራቸ ሶተ ማን rakko hin qabu mataan ol jechuu qaba sin jedhe hidhanni yoo feetan bukkee yoo feetan duubas gochuu dandeessu hidhata kana hidhanni kun isa faana bitamee fuulduratti iyyuu ababaa guddaa tokko qabana turraayike gurraachanii jechuudha harmarratti ana turraayike mane jechuudha asitti immoo qamisii abashaatee akkuma argaa jirtanii nano isise yaw qachaan deemani gisee hunduma nano isise qamisii kana ofumatti mattare jechuudha yaw nodhus baay'ee waan mijeessan fakkaanne jallisaa baay'ee nama mararre akkasi minqidi uffata duraatii tokko naa hodhe kanina ni jedhe kan inni naa hodhe gargari haa ta'u malee tofoon qabatanii bareeda ture jechuudha ani garuu diizaaniin itti madhee fi inni hodhee baase tokko miti jechuudha naxalaa qaba anan qabammo uffatichi nan dhibbisa malee xinnoo natti ballata naxalaa qaba mataatti illee kan hidhatan qaba yoo magaalaan taane akkasitti xaalloo irra gochuun bareedudha qullaa deemurra mataa immoo yaa ol qabu bareedudha yoo boorsaa adiidhumatu deema sana faana jechuudha caammaa adii isaa ta'u gurraacha isaa ta'u rakkoon qabu qamisii waan ta'eef
Garuu yoo magaalaa ta'e rakkoon qabu yookaan immoo naxalicha xaalafarra gochuun bareedudha. Carqeensaa baay'ee marxii tokko ta'ee hodhaan akkaataan ani itti himee fi akkaataan inni hodhee baasee tokko miti foon barbaachisa yoo akkana ta'e jechuudha. Jechuun bukkee kana mudhii jabeessee qabu akkas barbaachisa. As immoo uffata kana kaawwadheen baanee bana garaachilleen baay'ee das nan jedhu waan isaan beeku simatti agarsiisu malee uffata kana nan bitee malee hin jaaladhu. Yoo mataa gadi dhiisuu qabdu tokkostanii normaal istireech akka duubni duwwaa waan ta'eef gadi irra sinirra ciisaa jechuudha. Naa boorsaan kan maal caamman kan fedhe ta'uu danda'a. Garuu uffata akkanaa duuba qullaa yeroo kaawwattan mataan istireechii ta'uu qaba. Caammanis dheeraa ta'uu qaba. Uffatichi gabaabaa waan ta'eef kottee jalaa shiffinii ta'uu qaba. Uffata kana faana kaawwatamuu kan barbaachisu. Okay, asitti surree kana faana caammaa kanan keewwadhee isinitti agarsiise. Surree kana yeroo hodhisiisu isinitti agarsiiseera. Yoo sababuma kanaan hodhisiise surree baay'een jaaladha. Osoon biyyaan bahineeyyuu ani surree hodhisiisaan caalaa kaawwadha. Surreen keewwadha jechuudha. Uumama kootiin yeroo baay'ee nan hodhisiisa. Ammallee jaalalli isaan hin dhiisne. Baay'ee mirxii tokko immoo surreen jechuudha. Baay'ee tokko. Nama mararaa yeroo uffadhee ka'e jechuudha. Baay'ee tokko. Nama foon sirrii itti qabu baay'ee nama mararaa. Anumarraallee amma tokko maal jechuudha. Boorsaa kana faana kan hin jedhee fi tuttuqaan sun gara bifa boorsaatti harkifataa hin dandeessu. Magariisa qabachuu dandeessu. Akka bunni jechuudha. Ani adii sana faana wal madaalsisee uffachuu kootee jechuudha boorsicha. Yaa'u boorsaan qabatamus immoo boorsaa akkana ta'uu qaba shaanxaa faana. Mataan immoo akkuma kana ta'e faashiniitti baafachuu dandeessu. Akkan isinitti agarsiise kana caammaan miila fudhataa ta'uu qaba. Shiffinis ta'uu danda'a. Kanan uffadhaa jedheen qophaa'aa jira gaayyoo yeroo cidha kootti waamichi jira achi deemuun as deemuun jira. Uffata jijjiirrachuun bashannanuuf nama barbaachisa waan ta'eef jechuudha. So uffanni kun baay'ee bareedudha dhugaa uffadhee normaal dhuguma meekaappii godhadhee mataa sirreeffadhee kanatti baay'ee tokko ameeziingidha. Nama foon qabuttis. As immoo yeroo darbinu boorsaa yoo bifa bunniidha buddan bifa kana faana amma tokko itti harkifata jechuudha. Boorsaa isinitti agarsiisuu barbaadeeni. Caalatti garuu kan akka duraatu caala jechuudha.
asitti immoo amma foon hin jirre egaa bukkeen hin jiru qamisiitti ganna dhiise ammas uffatarraa gadeedha boorsaa isa madaalu faana amma tokko jedhee yaadee isinitti agarsiisaa jira. Caamman isa kana qamisii dheeraa waan ta'eef caammaa ol fudhataa ta'uu qaba. Mataan akka kanas bareedduudha jechuudha. Gadi dhiisurra maaliif duwwaa miti amma duubni uffaticha kana na yoo arguu barbaadan akka adiittis muluu adii miti uffatichi akkaatansa. Yoo akkanattis hojjettan maaliif duubni qullaa miti uffatichi jechuudha.
akkuma argitani ka waan hundumaa koo isinii qopheesse isinitti agarsiise maal godhe amma fixadhe dadhabeeyyuu abiyya dadhabbiisa warra uffata gurguraa wal waaqanna namni baafatee maal jedhu akkamitti akka isaan deebisan baay'een isaanii jedhe oolmaan guyyaadhaa kana fakkaata yeroon kana isinitti agarsiisu uffatan qabu isinitti agarsiisu koo miti naa baraadha isaan kana keessaa sirna waan ta'eef iddoo baay'ee dhaquu jira yeroo baay'ee jijjiirrachuu jira waan ta'eefan isaan kana filadhee iddoo tokko kaa'e baay'een uffata kan hin fide yaadayyuu natti hin ta'u baay'een isaati inni akkuma jirutti jira garuu kan natti ta'us keessa jira kanumti na laa fide inni caalan garuu asitti kan hin bitedha arguu dandeessu suuraa isaas kan hin hodhisiise sila kanaati qamisoota lachuus sila kanaati kan hin hodhisiise kanaafi kanatu bareedudha sanan uffatin inni sun sirraa hin tolu gaarii miti warri jettanis komantii jala naa barreessa yaada keessan baruun barbaada bargit sila namni na dhoowwe innisu ani waan narraa nama daalu nan beeka amma fakkeenya akkaataa nama sitti agarsiisetti bichaa miti uffatame kan deemu fakkeenya uffata duubni akkana duwwaa yoo ta'e mataa hin tokkofattu nama mataa koo dheengadda miicee waan ta'eef minimum infilleeyyuu har'aa akkuma kukubbeeffadhee halkan edaabuleen hiikee sitti agarsiisee mataa stireechii tokko uffatanii gadi dhiisuu qabdu kan akka cufutti jechuudha uffata akkasii yeroo kaawwattanii kan immoo akkana yoo ta'e wanta sinirraa hifuu birrii yookiin warqii seeraan kaawwachuu qabdu meekaappii kaawwattanii siraataan caammaa isa madaalu boorsa isa qaba madaalu yeroo uffattan wal madaalaa ni bareeda baay'eensaa anamma yeroon uffadhu akkasittiin yaala amma tokko jechuudha garuu uffatootaan amma tokko yeroon ani mataa ol qaqqabee fa'iisin agarsiiseera maaliif bifa akkanaa kan mataa dachaas tanii deebiftanii yookiin gadi dhiiftanii jechaan ture simboolii ani sagalee sitti dhagahamu jedheen irraa fagaadhee intini jedhee uffata yeroo hundumaa akkana doomni duwwaa ta'uu dhaqu mataa immoo irratti tokko uffitaniit mataan sun darbee isinii cufa jechuudha fakkeenyaaf matoon tokko seesiraatan irra darbaa naa dhoksaa jechuudha iddoo qullaa sana akkuma mataa kanaaf akkasii boorsaan lamman danda'u sitti agarsiisee bifa uffataa sana faana hin deemaa jedhee kan yaadu akkasiin isiniin jedha amma surree yeroon kaawwadhu sana akka waliin qabe mataa koo sirriidha surree irratti stireechiin baay'een deemu yeroo deemus hin danda'a qixxa qallaltanii minaaman fa'i hin danda'amu asirratti bareechatanii qabdanii asiillee waan ta'e lama gadi dhiistanii minaaman akkasittiin sitti agarsiisee yeroo tokkollee quballee sitti agarsiisee uffata akkanaa tokko kaawwadhee boorsaas yeroo qabadhu kunillee nama barbaachisa isa jedhu so